Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkasumas kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya nabukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa ammallee akkasumatti deeggarsa keessan na barbaachisa laayikii sheer koomentii gochuudhaan nafaana turaan isiniin jedha. Obboleewwan koo akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha viidiyoo isa darbe irratti suuraa kana sarchii godhee sababaan argadhee fi sirritti akkasin hubattan barbaade tananii maaliif jennaanii tibba kana akkan intarneet dhabee rakkataa ture isinitti himeera maaliif akkamittiin yeroo baay'ee nan jijjiira paaspoortii ammallee nan galaa ammallee rumaana baasuu kan maqayyaru saatii dheeraadhaaf gaafii natti ta'e wantichi akkamittiin arguu danda'u waan jedhu tokko ammumananii deebisee ammas banee paaspoortii jijjiiraa deemu isinii galee kazaa achi kee gaafii sammuu koo keessa dhufe maaliif jennaanii akkuma suura irratti argitan kana fakkeenya kanaanii mana kana keessa iddoo 4 moo iddoo 5 jira xixiqqoo wayiiti jechuudha qoy maqaa isaa dhaqee nama mana qulqulleessu fakkaadhee irraa fidee maqaa sanaan sarchi godhe googilii ragalee sarchi yoon godhu lakka inni suni kan kaameraadhaan walitti hidhamee jiru yookaan immoo nam kamiyyuu waayifaa isaarra yoo galee eenyunuyyuu kallattii kamii waan isin hojjettan waayifaa isaan fayyadamtanii hamma silkii keessan irratti waayifaa isaan fayyadamtanitti waan isin dalagdan muluusaa waan isin silkii keessan irratti hojjettan abbaa barbaadda wajji viidiyoo haasaa abbaa barbaadda viidiyoo hojjedhaa gadhiisa waan kamiyyuu jechuudha tokko isaatiin lakka isaan achirratti nama daawwataa oolu. Ani dhugaan isin jedha baay'ee tokko na ajaa'ibsiise illee irra deddeebi'ee yoo ilaalu gosawwan garaagaraatiin hedduu isaa jira. Kan mana keenya keessa jirtu gurraattii kana gosa 3 bakka 3 jirti isin jechuu barbaade tananii gosti isaa baay'eedha. Kanaaf obboleewwan koo dhugaan isin jedha ani biyaasii uumaa miti argee jira argan hubadhee waan kamirraayyuu ofin qoxxoba jechuudha haa ta'u malee viidiyoo hojjechuu dhubatti hin deebi'u. Data koo guuttadheen hammanas jirutti itti fufaa maaliif jennaanii akkuma paaspoortii jijjiireen ammas deebisanii isaan jijjiiraa adeemu maaliif jalqabumayyuu sobee nama waayifaayin sirreessanaan jedhee ka'ee silkii koona harkaa fidee imeela koo dileetii godhee natti kenne sababa ta'eef ani amma hubadhee jira akka hin hojjenne sababa barbaadaniif jechuudha kan kana godhanii kanaaf maal isin jechuu barbaade tananii of eeggannoo cimaa godhaa. Namoonni akka koo kana gola namaa keessa teessanii jechuudha hojjetaa jirtanii keessattuu ijoolleen tokko mootu gaafa kiflii keessan galtanii shurraaba gaggabaabaadhaan faa gizeen obbolaa keessa faana isaa ta'u abbaa barbaadan faana isaa ta'u akkasuma jiramii namni haalli nuti isaa fuulduratti yeroo hojjennu uffannuu fi haalli nuti yeroo kutaa ciisichaa keenya galleetti uffannu uffanni addaan sanuma keessa waa'ee riyaa keessanis haa ta'u abbaa manaa keessanis haa ta'u viidiyoo isinii dawwalaa itti haasa'uu dandeessan obbolaa keessanis haa ta'u eenyumtuyyuu jechuudha battala sanatti muluu wanti isin haasoftan keessattuu viidiyoo kan haasoftanii muluu isaatiin warabbamaa jiratti barbaadanii taana isaa miimoorii nyaata waayifaayin kun jechuudha miimoorii illee fudhataa miimoorii itti gashanii kaanii waan barbaadan hunda isaa irratti qadda'u jechuudha kanaaf namoonni akkasitti shakkiiwwan adda addaa qabda yeroo baay'ee of galchi gootan kifilii keessatti gaafa galtan jechuudha of aggalaasaasanii toonii jiranii uffata ofirraa fudhanii akkam jedheen sin keessaa maaliif osuma keessattuu sa'aatii ho'a kana fa'a ani faan dhugaan isiniin jedha kutaa ciisichaa koo yeroo galee boodii qofaan kanaan ani taa'u jechuudha yeroo hunda maaliif baay'ee waan ho'uuf jechuudha sanuma keessa abbaan manaa koo sinaa bilbiluu danda'a biraaziriin illee naa bilbiluu danda'a mormaa ol waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu boodiidhaan isoo hin jiraadheen jedha ittiin haasa'a. Garuu isaan viidiyoo waraabu achirratti jechuudha jarri kun jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhugaan isin jedhaani nama jibbisiisaa jammar. Dhugaa maaliif ganaan of duuba deebi'ee tanan akka waanani waa tokko wanta badii tokko illee hin qabu garuu maalan balleesse laata maal godhinne laata jedheen duuba koof deebi'een qorachuu qabe. Erga waan kana dhaqee sarchii godhee baasee fidee dhufeetii of duuba garagareen maal balleesse raane kana dura dogoggorra isattaan dogoggorfaa jedhee of duuba deebi akka gaafadhu na taasise jechuudha silkii koo irratti ilaal silkii keessan irratti osoo silkii namaallee fayyadamtan yaa ta'u harka keessan silkii keessan irratti sababa waayifaayi isaanii fayyadamtaniifu
waan sin silkii keessan irratti nama kamiinuu haasoftan muluu isaa irratti qaddaamaa jechuudha. Kanaafi baay'een keessanii suuraa achirraa kana laalati gosa baay'eedhaan jira garuu sarchii godhaa maqaa isaa siniif hin barreessaa. Sarchii yoo gootanii gosawwan adda addaatii sinii fidaa. San keessaa kamtu mana kee keessan keessa jira. Wi-Fi natsaa ta'e kan kaameraa ofirraa hin qabne moo akkasuma kan ofirraa qabu waan jedhu adda baafattanii akka laaltan maqaa isaa siniifan barreessaa. Suuraa isaa immoo akkuma achirratti argitan kana gosa garaagaraa isinii fiduu danda'a. Ani kan mana keenya keessa jiru maqaa isaa irraa fidee sarchi gaaf godhu kana naa baasee wal fakkaataadha waan ta'eef kan mana keenya keessa jiru jechuudha. Kanaafi ani baay'een ajaa'ibe ijoollee baay'anii akkasitti irraa dabarfadhu akkasitti paaspoortii hatu wallaalee dabarsuu wallaalee miti paaspoortii sana yoosuma sana qayyaru irraa na baasa uma tokkicha jechuudha. Maaliif hin argu isaan lakkaa isaan laalaa jiru. Kana durayyuu amma kana tursiisan akkanan yuutuuba dalagaa jiru sababa hin beekneef. Amma garuu erga baranii kaanii akkanan hojjedhu naaf hin ayyamne jechuudha. Kanaaf obboloota koo kan viidiyoo kana sirriitti sheerii waliif godhaadha. Namoota hedduu bira akka ga'uun barbaada. Dhugaan isin jedha. Maaliif jennaani baay'een keenya hin beeknu. Boru galleet irratti fayyadamna. Boru galleet irratti jijjiiramna jenneeti irratti dhamaa jirra waan ta'eef tarii gaafa isin irratti naqaanii namoonni tokko jiru gaarii kan waaqni eebbise garuu immoo namoonni akka kaan immoo hamaan ni jiru waan ta'eef bakka sanatti of eeggannoo cimaa godhaadha. Ani garuu sababaan jalqaba isin ibseera imeela koo waan beekuuf deebisee banadhee jira. Kanaaf namoonni Wi-Fi mana keessan keessa jiru suuraa kana wal fakkaatee sarchii godhaa laalaa waan fakkeenya mana keessan keessa jiru suni kan na bira jiruuf kan sin bira jiru adda ta'uu danda'a. Garuu gaafa sarchi gootanii googilii irra galtanii jechuudha kallattii kamiiniyyuu guutee jira. Amaazonii irra illee jira kallattii gara Alibaabaa irra illee jira. Sarchii gootan hin ba'a ofiisaatii jechuudha. Kanaaf gosa akkamii akka ta'e yoo sana baruu dandeessan isin jechuu barbaadetanani ammootu ani kana booda baay'ee miti yeroo nanasiif qabu akkasitti gilsii godhee dubbachuu hin barbaanne tarii maaliif afaan keenya illee gara afaan isaaniitti jijjiiranii dubbataa waan jiraniif jechuudha dhageeffataa waan jiraniif akkasitti maaliif yeroo nani qabu walumaa galatti gabaabduu sababa taateef obsana barbaachisaa. Kanaaf birrii koon guuttachuun irraa filadheen jedhaan akka gootti jechuudha. Hamman yuutuuba viidiyoo gadhiisuudhaaf jedhu birrii koon guuttachuu akkasumas immoo akkuma biyya keenya keessatti amma intarneeta ji'aanii birrii guuttatanii tooni teelee kaffalan kan asillee hin jira waan ta'eef akkasitti guuttachuu nan danda'a jechuudha yeroo gabaabduu kana keessatti. Kanaafuu akka isin irraa barattan wanti hin barbaade yookaas immoo namaaf barumsa ta'a jedhee inni nan asitti isinii fidee mana keessan keessa of gaggaragartanii akka isin hubattan akka isin of laaltanii kan baay'een keenya of ganneet yaada tokko malee Wi-Fi irra waan kaameraan hin jirre yookaas seekuriitii waan ofirraa hin qabne nutti fakkaata garuu seekuriitii ofirraa qaba. Wi-Fi seekuriitii ofirraa qaba. Akkuma argaa jirtan kana kun. Akka saniin isin jedha obboloota koo dhugaa ani hin beeku maal jedhee isinii ibsu. Sanii warri hin beekne hin jirtanii sarchii godhaatii baafadhaadha. Maaliif hubachuu dandeessanii tokko keessanii dogoggora yoo qabaattan illee bakka itti of sirreessitan dammaqxanii bakka itti of yaadattan isiniif ta'a. Kuni yaadannoo isiniif ta'a dhugaan isin jedha. Ani gena amma gaafan of duba gaggargaree maalan balleesse laata wanti nani dogoggore jira wanti immoo balleesse bakka waa baay'ee jechuudha silkii keessan irratti siqiqii jechuudha kun silkii ofiit irratti birrii keessan hin bittanii sababa Wi-Fi isaaniitiif qofa yaaddoo jechuudha keessa keessan jechuudha. Kanaaf waaqayyoon waa eegu walumaa galatti isin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii laayikii gochuu sheer gochuun dagatina. Yaada keessan koomentii jala naaf ka'a. Yaada keessan irraa namoonni baay'een illee barachuu danda'u. Walirraa illee hubachuu dandeessa sababa ta'eef sirriitti koomentii naaf kaa'uu hin dagatinaan isin jedha. Turtii gaarii baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja nagaan naaf tura.